ni amana dirqama ni amana meetre naafidi fi mee ay eessa jira mee eessa jira in sifida ni amana shaytaanni jira moo shaytaanni ka jiru ni amanta mana amantu wa tooratii fi shaytaanni ka jiru ni amanta mana amantu ma akka kennamoo do you believe that the devil exists? Yes, of course. Eessa jira? Atta eessa jira jechuun everywhere. Everywhere. Fidi ragaa naa fidi. Why? Naa fidi kaa shaytaanni bakka hunda kan jira kan jedhu. Kitaaba keessa diini ilaali. Maal jettu? Eessa jira mee eessa jira in siifida? Abduu cofan. Hai. Waan jedhu itti amanuu jechuun bara waan takka. Laal an akkaan abbaa hidda dhalootaa qabna akkooti abbaa kiyya akka jiruun amana hin argine. Wangeel waan Tawraat kitaaba Musee kan Abrahaamiif kanneenis itti amana Rabbiin nu jedhe kaani kanneen hin tiifamne hin jiru jarri nu hin jirani hin tiifamne waliin kute hin jiru kan amma harkaa qabdan kuni waan maal ta'e kun Yesuusiifis hin kennamne Yesuusu kana ijaan takka argeen beeku anuma qofa argee malee Yesuusu kitaaba kana argeen beeku. Maal ta'e Tawraatiin suniif Injiiliin sun atta ta'e. Ni hun jiru jijjiiranii harka isaaniitiin dhabame kan hin tiifamne eenyu harka namaa dhabamsiisan hin jijjiiran kun. Barreeffameen turre oosani. Eessa jirameen agarsiisi. Tawraati. Kama isin keessa jedhaa Quraana keessatti. Waaqayyoodhaan kitaaba kanneefi miti kitaaba Museedhaaf Waaqayyoon. Kennee. Kitaaba kam kanneef kitaaba kan keessa deebii kanneef moo ba'uu kanneef moo seera leewwata kanneef mee kitaaba kam kanneef. Ooriitii kenneef ooriitii jennanu. Kitaabni shanan kunoo eenyuuf kanname. Kitaabban shan akkume. Museedhaaf kan kanname Museedhaaf akka Islaamaatitti maaltu kannameef Quraanni jedha. Akka Quraanni jedhu suuraa 236 irratti. Kan Muusaa kennamee Tooraatii jedha. Kan Isa kennamee Injiil jedha. Kitaaba jechuun kitaaba waan akkanaati. Injiiliin sunii fi beeke ha Museedhaan dura Museedhaan jira kan Museedhaan jira waa ateenaa Muusaa akkana Museedhaaf kannine jedha. Mee hin kanneef akka keessaniitti hin kanneef jedhanii hin amantan isin irratti buufne jedha. Yesuus irratti buuse Rabbiin itti buuse kitaaba kannineef jedha. Isin hin amantan mee kitaabni Museedhaaf Waaqayyoon kanne keessa deebiidha moo seera uumamaa moo kam kanneef? Anamma kan si gaafataaru iyyuu bari Tooraatii isiniif kenname meetii jedha Arabe. Kennaa miti anka irraa dubbataadha. Kanneen nuuf hin kan nabiyyoota asiin duraatii kanneen jedhe raajota asiin dura the previous prophet isaaniif kanneen Rabbiin jedha. Hin jiru jaarraa biliyoona meeqa meessa jira? Jira. Kitaabni Yesuusiif kannamee hin jiru. Atuu hin dhabu mee kitaaba wangeela Yesuus lallabuu ture hin qabdu atuu mee wangeela kam lallabuu ture Yesuus? Wangeela mee kam lallabuu ture? Maatiyos, Luqaas, Marqos lallabuu ture? Amma Tooraati jira. Hin jiru hin argine akka ta'e akka ati odeem Waaqayyoon gaafadhu akka ta'e jaarraan hin jiru hin argine namni hin jiru Rabbiin itti kan jedhe Quraanni itti amanaa jedha mee waanuma bar itti amanaa jechuun shayxaanni jiraachuu ibiddi jiraachuu amanu Waaqayyo jiraachuu tokkos amanu fideessi argisiisa waan sin jedhe ammaati Yesuus Kiristoos wangeela kana qabatee akkanatti deemee lallabu barsiisu ture kitaaba kana banatee akkanatti Maatiyos Filiphiyos akkana jechuudha kitaaba kam lallabuu ture wangeela kam lallabuu ture inni wangeela Waaqayyo isan barbaachisu iyyuu isaanii wali kompeerin godhini. Waaqayyo maal lallabuu ture wangeela kam lallabuu ture Yesuus? Ka'aan amma si gaafataaru Tooraatiin suniif. Gurbaa taraa meeqa irra si deebi'e na jalaa miliquudhaaf waan nama ifin cinqinka mata dure waan jedhe Yesuus Kiristoos barbaaddanii beektaa. Indin wangeela kee diduu jettaa bara an quraana kiyyanaaf iddeen diduu bara waan si jedhe. Nama baay'ee gaafadhee Tooraatiif Injiiliin kitaaba waan niihuu hin beeytu ati Tawraat asirra hin jiru Zabuuriif Injiil asirra hin jiru waan asirra nurraa dhageesse malee hin beeytu jinni jechuus asirra hin jirtu hin beeytu nurraa dhageesse waan dhageesse waan argite quraana nu harka jira nuti quraana qabna Rabbiin kitaaba isaanii asiin dura kanneen amma fakkeenyaaf Abiyyi dura eenyu bulchu ture Itoophiyaa muummee ministeera Hayilamaariyaam akka muummee ministeera Itoophiyaa ta'een itti amana ammoo hin jiru har'a inni hin jiru. Gartee isa duraas akkasuma muummee ministeeraa jira. Kan har'a jirus muummee ministeeraa kan boqotellee muummee ministeeraa seera qaba seeraan bulchuu ture ittiin amana akka inni seeraan bulchuu ture. Waaqayyoon raajota asiin dura argee cufa the previous nation hunda seeraa fi heeratti kanne sani gartee kitaaba nabi arkaana ulaagaa the pillar of Islam jaamee jira. Waaqayyoon tokko ta'uu amanu
nabiyyoota isaatitti illee hunda isaanii osoo itti hin baafne amanu kitaaba isaanii irratti buufamee rabbiin kitaaba isaanii kennetu itti amanu. Museen ergamaadha jennee itti amanu malee isa hordofuu miti nuti. Warra yeroo san jirutu hordofa. Yesuus Kiristoos ergamaadha jennee itti waan amanna malee hin hordofnu. Seera isaa hin hordofnu. Hin barreeffamne yeroo san hin barreeffamne tooraatiin kun. Eessa? Hin barreeffame hin turre walumaanuu dhumate jaarraa dhibba meeqa hin jijjiiran jiran isa nabiyyoonni keessaa jennaan fakkeenyaaf kitaabni kee akkam jedha. Yesuus Kiristoos waan hin ergameef jedhu warra akka hoolotaa badan maaliif badan? Haa jedhu amma ani tooraatii keessa irraa si gaafata. Na wajji yoo haasofete na wajji waan afaan si gaafadhe naa deebisaa sa'a. Yesuus Kiristoos warra seera Musee dhiisanii kitaaba dhiisanii abboomii hunda dhiisanii warra akka hoolotaa badan qajeelchuudhaaf hin dhufee jedhami. Kun tooraatii keessanii miti kaa kun keenya. Gorbaan san siin hin jenne barsi gaafa jira. Tooraatiin qabda toora mee tooraatiin eessa jira as keessa tooraatii jedhu mee eessa jira? Mee jechuma tooraatii jedhu agarsiisa. Ooriiti jedhama nu biratti ooriiti. Tooraat kan jedhu amaariif asinya tooraat kan jedhamu mee eessa jira? Tooraat jechuun quraan irraa dhageesse moo asirraa dhageesse? No quraan irratti tooraati jedha. Keenna irratti ooriiti jedha. Okay, waan siin jedhe feetu amanii san amanii waaqayyoon akka Allahan kiyya rabbiin keenan jedhete Muusattis amanaa ergama Muusaan akka ta'e naan jedhe. Ergamaan isa godhadhee ergadhee naan jedhe. Na dhaggeeffadhu gaa. Waan barreeffamee yoo arginu dhaggeeffadhu. Yaan Nabi Muhammad dura yaa Nabi Muhammad si dura nabiyyiin si qofaa miti. Museellee akka namatti ergamaa goonee saba isaanii irratti kitaaba itti buufnee ergine. Iyesuus Kiristoos illee maal kennee maal barreesseef? Gurbasa si jala nama sirra fayyaa qabu baran indaleeti sammuun yoo gara biraatti waan sin jedhe indaleeti ani waan kitaab ani dhaggeeffadhu mee ati bar nama gartee amantiin qabne bar amantiin qabanaan jedhu kan wangeela irraa amantiin qabne hin qabdu amantiin qabanaan jette duba amantii adventisti jedhamu hin jirtu wala Yesuus hin beeku barattoonni Yesuus illee hin beekan hatta Phaawulos hin beeku adventisti naan jettaati Phaawulos amantiin isaa maali adventistiidha. Barattoonni Yesuus adventistiidha. 7 daysiidha. Kana dubate dhuftee akkamiin lallabda nama amantii hin qabne hojjetiin si fudhadhee si hojjaasaa jira. Walii gallee? So Yesuus Kiristoos wangeela lallabuu ture jedha kitaabni. Ammoo wangeela kam lallabuu ture? Maatiyos, Luqaas, Marqoos, Yohaannis, Filiphiyoosi. Kam lallabuu ture si jedhe hin deebistu hin didda. Nabi Muhammad Quraana lallabuu ture. Yesuus Kiristoos wangeela kam lallabuu ture? Waan bu'uura hin qabne irra hundooftaniiti. Waan siin jedhe bu'uura hin qabu wallahi hin qabu dhugaa keetiin haa galte hin qabu. No keessan jedhaara keessan bu'uura utuu godhan waan siin jedhe naa siin jedhe waan Yesuus Kiristoos na dhaggeeffadhu qallaa irratti hundoo. Na dhaggeeffadhu ka na dhaggeeffadhu ka. Turesa attam goote. Mee na dhaggeeffadhu ka na dhaggeeffadhu gurbaa maaf akkanatti namni mana ijaaru gizeen an dhufu cufa numan lolteetuma ceetee miliixee darbatteetuma akka namni waan si godhu ta'e suuta ta'e ka waan siin jedhe Okay, suuta jedhi waan siin jedhe Yesuus Kiristoos wangeela waaqayyoo lallabuu ture moo turre? Wangeela waaqayyoo barsiisaa ture moo barsiisaan turre? Waa'ee 7 day Adventistii si galee dura. Ani 7 days waan jedhamu hin jiru barreessa koo amantiin 7 days yeroo hin jiru yoo naa kan itti arraanta 7 days Adventistii. Oh my goodness. Gurba afaan Oromoo siif hin galu. Amanu jechuun amanu jechuun waan siin jedhe afaan Oromoo si gala waan siin dido maqaan keetu dida waan siin jedhe Yesuus Kiristoos wangeela waaqayyoo barsiisaa ture barsiisaan ture. Waan barreeffame oduu argitan hin didina. Afaan Oromootiin si gaafachuu jira. Yesuus Kiristoos asan bira kunne waan hin jirre san gurbaafis hin deebisne amantii 7 days jedhamtus hin jirtu kaleessaas hin agarre arraas boruullee hin argitu kanaaf hin rakkine. Isaan guyyaa kam deema? Isaan guyyaa kam deemaa ture? Isaan waldaa guyyaa kam deemaa ture? Siif hin deebisa san siif hin deebisa gaafii gubbaan hin gaafatan. Yesuus Kiristoos na dhaggeeffadhu ka. Akka guyyaa sanbataa namni 200 rakkanatti taa'uutti hin jiru. Kana deebisu dura kana wal jalaa waan jedhe waan si gaafadhe achi booda na gaafate Yesuus Kiristoos wangeela waaqayyoo kam lallabuu ture? Inni waan ergameef ergaa ofii raawwatee deemeera. Akkasiin hin jenneen. Yesuus Kiristoos wangeela waaqayyoo kam lallabuu ture jedhe barattoota isaa barsiisu ture. Jalqaba inni
akkuma dhufen hafuurri waaqayyoo narraa kitaaba Isaayyaas irra jalqabe. Yesuus Kiristoos bara Isaayyaas dhufe moo bara kakuu haarawaa dhufe? Kan baasee dubbise kitaaba Isaayyaas keessa bara kakuu haarawaa dhufe. Kitaaba wangeela kam lallabuu ture? 66 moo 80 takka 81 wahim 66 kana moo wangeela Maatiyos Luqaas Marqos lallabuu ture mee wangeelli waaqayyoo san mee kam lallabuu ture hin jedhe gartee dido. Wangeelli kunni hello. Abeet. Kan barreeffame Aboon yoon barreeffame siin hin jenne. Yeroo adda addaatitti Kiristoos wanti inni Baayibelii kana yookaan akkanatti akka amma barreeffame kanatti qabatee innaa san barsiisaa ture hin turre. Kunniin Injiru okay wangeelli lallabuu ture injiru. Ture siin jedha raba Wangeela kam lallabuu ture wangeela kam lallabuu ture. Old Testament keessaa kootii godhaa ture fakkeenyaaf seexanni innaa qortu maleekota waaqayyoo siif ajajaa waan inni irraa koot godhuu tureefsan kitaaba jechuun kitaaba kakuu moofaati malee kakuu haarawaa tan barsiifne maal barsiisu kitaaba kamirraa barsiisu ture seexanni akka jedheen akkana caafamee jira jedheen barsiisu ture seexanilleen Yesuus gartee kan akkana jedhu caafamee jira jedheen kakuu waan gartee kakuu dur keessa Yesuus illee deem waaqayyo duwwaaf sagadi kan jedhu akkana caafamee jira jedheen itti himuu ture isaan lachuu wal barsiisu turan seexanillee ni barsiisa Yesuus illee barsiisu ture. Yesuus wangeela waaqayyo mootummaa waaqayyo dhiyaate jedhe mootummaa wangeela waaqayyo lallabuu ture wangeela kam lallabuu ture hin jedhe. Bakka guloowaata. Wangeela qabatee dhufe waan waaqayyo ergeef inni kitaaba akka ammati qabattu kanas isan barbaachisu iyyuu. Akkasiin hin jenne bara wangeelli lallabuu ture ni jiramoo hin jiru. Waan inni barsiisaa ture wangeelota arfa irratti galmaa'eera. Mirakilii inni hojjate dubbii inni dubbate kitaaban arfan keessatti sirritti riikaardii ta'ee lafa kaa'ameera. Kanaafuu wangeeliin lallabaa ture hin jiruumi. Waan waaqarraa dhagaye waan abbaa ergeen isa san raawwateera waan dubbate kanneen warri wangeelota jalaa barreessan. Yesuus Kiristoos ifichatti isa amanaa wangeelatti isa amanaa jechuudha wangeela kami? Ifichatti isa amanaa jedha ifatti isa amanaa wangeelatti isa amanaa jedhaami. Meeqa jeelchisa waan jedhaa rusan. Waaqayyotti isa amanaa anatti isa amanaa jedhaami. Ifatti isa amanaa jedhe ifichi kami? Kiristoos. Kiristoos. Kanattu amanaa jedhe moo hin jenne? Jedheera. Maal jedhee itti amanaa jedhe kanatti? Wangeelatti amanaa jedha. Akkas kanumaan si jedhe wangeela kamitti wangeela kam? Akkas amma laayina seente kunno. Amma maal? Kanumaaf hin deemanu. Noonaa wangeela kam? Akkas jedhe wangeela kamitti amanaa jedhe waaqayyotti isa amanaa anatti isa amanaa ifichatti wangeelatti amanaa wangeela kam? Wangeela Maatiyos moo wangeela Marqoos moo wangeela Luqaas? Kami wangeelatti amanaa jedhe. Gospel jechuun bee is not the waan jiru takkatti amana waan existii ta'e takkatti amana immoo waan jiru takkatti amana immoo waan hin jirre. Amma seexaana akkasii wangeelatti amanaa jedhe. Kakuu haaraa miti jechuun wangeelli kan jedhamu kakuu moofaati. Kakuu moofaallee ni jira. Kakuu moofaallee wangeelli inni itti amanaa jedhe kami wangeelli itti ammatu atuu jette wangeelli inni itti amanaa jedhe san kami. Ifichi Yesuus jette wangeelli no wangeelli kami. Isa inni qabatee dhufe sani. Kam qabatee wangeela kam? Wangeela Maatiyos moo Marqos moo Luqaas? Wangeela jedhee bar. Waa inni barsiisaaru jechuudha. Wangeela hin qabu waan jiru moo waan dhiba jechuun maal? Dubbiidha moo? Ani kara ani dhuga an jireenya yoo jedhe isa kana wangeelli kana dhagaa kanatti amana. Kuni macaafa malee wangeelaa miti mi? Macaafa kana jedhaarte jechuudha. Wanta kanatu barreeffame. Kana Yesuus hin beekumi kana waan amma harkaa qabu kana guutuu arge hin beekumi. Amma wanti walitti deebi'e kunniin bare waan Injiru jedhe injirumi. Ergaan Paawulos ergaan Xifoot ergaa tana cufa way Yesuus way beeka wangeela jedhe malee ergaa way jedhe. Jan.
kunniin yeroo adda addaati ka barreeffame waan inni Yesuus booda barreeffame moo bara Yesuus barreeffame? kunniin yeroo amma yoo yeroo bara kanatti akkana ta'e jechuun yoo hin dandeenye garuu Okay, ergaan amma waan ayya kanan si goda qobaafata kana keessan si kun akkana jedha. Okay. Ergaa Galatiyaa. Yesuus Kiristoos ergaa Galatiyaa ni beekaa? atamma deemtee gara kiyya deebitee mi tooraatiif onna udu'an gara No san amma wange itti amanaa jedhe san nagarsiiftan waan san nagarsiisuu qabda. Rabbiin nutis itti amanaa jedhe kai Yesuus kan kee itti amanis jedhe kitaaba Rabbiin itti amanaa nuun jedhe nuti kan dura waliin ukute kitaabuma keessa warra kakuu moofaati ati achirraa fuudhee barsiistuu reenaan jette. Yesuus Kiristoos amanaa jedhan san uyyuu bari waan hin jirre amantan jedha. Wangeelli Yesuus itti amanaa jedhe san wangeela kami? Wangeela kan hin beeku wangeela Maatiyos, wangeela Marqos, wangeela Luqaas, wangeela Yohaannis afranuma kana qofaan beeka. Wangeela kamitti amanaa jedhe Yesuus? Kami barree kuno barree na dura jira kuno warqaarra. Kan inni itti amanaa jedhe kami Yesuus? Naan deebisne wallahi. Ustaaz dikko lafaan martee garuma bakka duraaniitti deebita. No, ifachitti amanaa jechuun eenyuunaan ificha waaqayyo jechuun waaqayyotti amanaa jechuun waaqayyo abbaa anatti amanaa jechuun Yesuus. Wangeelatti amanaa jechuun wangeela kamitti amanaa jedhe wangeela kami? Inni nuu mataa isaatu wangeela wanti inni afaa isaati baaru an jireenna an dhuga an kara. Anatti amana namni natti amanne jireenya bara baraa hin qabu. Inni wangeela. Awwan san si gaafa lallaba maaliif itti seenta lallaba? Si galaan jiru bari waa an jedhaaru. Mana waan si gaafa Yesuus aboo quraanatti amanaa yeroo jedhu kunu. Quraana jechuun peeperiisan jedhaarta moo waa achi keessa barreeffame? Waan qaram Nabi Muhammad quraanni yeruma isaatu gartee jira jechuun yeruma isaatu barreeffame. Hin dubbatan Nabi jalaa barreessan. Yesuus Kiristoos ergaa Phaawulos hin beeku. Yeroo agami barreeffame? Quraanni yeruma Nabi Muhammad jiru achi wali qabee Nabi Muhammad barreessise. Yeruma tokko barreeffame moo inni adda addaa barreeffame? During his lifetime. Ati Yesuus Kiristoos hin barreessine barreessan jenne kakuu moofaas irraa eegalti achi godha akkana godha Yesuus hin beeku kakuu moofaas haarawaa jedhee kan irraa waan kan argee hin beeku Yesuus argee hin beeku Nabi Muhammad argee quraana barreessise. Argee barreesse isarraa barreessan Yesuus Kiristoos irraa Phaawulos hin barreessine. Nabi Muhammad kallattiidhaan live face to face irraa barreessan gurba. Ooyi kan si gaafadhu uduun barreessineen dura inni dubbataan turre hadiisa waan dubbatu waan barsiisaan turre uduu waan waaqayyo irraa dhagee waahii akkuma Yesuus Kiristoos akkasuma jedhaara kaa wangeela jechuun dhaggeeffadhu bare waliigalaa deemu jira siitu Nabi Muhammad yeroo isaa barreessanii yeroo isaatittuu jira barreessaa turanii yeroo Phaawulos yeroo bara kakuu moofaa dhagaa fi foonii fi mukaa lafee irratti barreessa bara Yesuus Kiristoos barsiisu san maal irra barreessanii turanii yoom jalaa kataban eenyutu jala taa'e jalaa barreessa? Duri kunoo waan akka looyii jedhanii waan akka kunoo peeperii waan ammaramtu kana waa akkasiiti irra barreessaa turan. Eenyutu irra barreessaa ture Yesuus irraa? Warroonni barattoonni fakkeenyaaf amma Maatiyos jira, Yohaannis jira, Luuqaas jira, Maariqoos jira warroonni kunniin barattoota isaa turani. Eessatti irraa barreessa? Na dhagaarta obbo Muwaas okay sandise ayye kun siifaa ta'u mataa kursaarra malee ati amma barachuu fi miti amma bari hold on ayye amma na dhaggeeffadhu kaa Phaawulos kitaaba 13 eenyu irraa barreesse Yesuus irraa amma gara biraatti darbitee bari sirbi kaa eega Maatiyos okay na dhaga'i kaa caafanni hundinuu Phaawulos maa jedha kanaas gaggeessaa fura qolqoo Phaawulos maa jedha Yesuus hin jenne. Oh my goodness. Okay. Revelation chapter 1 verse 1 irratti ammoo jedha. Mudhanni tokko kan dhufe karaa Waaqayyo irraa gara Jibriil yookaan ergamaa isaatti ergamaa isaa irraa gara nabiyyiitti nabiyyiin ammoo barreessanii namootaaf geessan. Eenyu kasin jedhe? Yesuus who said that? Eenyu kas jedhe? Yohaannis tu barreesse. Barreesse? Mul'ata Yohaannis eenyu barreesse? Isa inni caafee mul'ata jechuun isa vision right? Yes. Vision eenyuti? Ka Kiristoosiiti.
vision waan abjuudhaati mi waan gartee vision akkanumatti waan F Jumit, F mul'ata. Jumit. The vision and the dream is different. Eenyurraa barreesse jee vision jechuun gooli waan takka vision ni beeka abjuu mul'ata waan takka sin mul'ata akkana yaaddu takka. Ila akkitti wangeelli kun nu bira ga'e Waaqayyo karaa Jibriilitiin garbicha isaa Yohaannisittiin dubbatee Yohaannisin ammoo na dhagaye kaa. Ka Yohaannisatti min jennee bara wangeela waan Jima takka qabaartaa? ocholooni qamaa jira waan jimaa qamaa jiroon qameelee jimaa maali jimaa. Okay waan sin jedhe farshoo dhugura jimarra wayya farshoo dhugaa jirta? Okay. An farsoo guyyaa tokkotti arraba kiyyaa kanaan tuqee maali Paawulos keessan dhuga isii qofan dhuginaati bishaan dabaladhaa dhugaa do'aadha qoricha sin jedha Paawulos kan keeti barsiisaan kan kee. Mala sof. Hoy good kamiin deebinee Waan kana jedhe dhiibna. okay Paawulos kitaaba 13 barreesse eenyurraa barreesse kitaaba 13 ergaa 13 ergaa biyya Waan ammasii himaa walumaa galatti caafamni qulqullaa'aan hundinuu karaa eenyu kas jedhe geggeeffama Waaqayyootiin Yesuustu jedhe moo Paawulos jedhe kas Phaawulos jedhee ana sin Eban jedhe jedhe akkam isin laal waan as keessa walitti himna please walitti Nu himna as qoqqooddu. keessatti dhaggeeffadhu isin diidaa fi qoqqooddu kana. ani san Isin sin jedhe fayyamni. na dhaggeeffadhu an waan sin jedhe akkam wangeela kana dubbisetti ilma Oromooti afaan Oromootiin dubbisetti wangeela kana keessa bakka Waaqayyo abbaan itti dubbatu jira abbaa dubbii abbaa bakka Seexaan itti dubbatu jira bakka harreen itti dubbatee jira bakka barattoonni itti dubbatanii jira bakka Yesuus itti dubbatee jira bakka Phaawulos itti dubbatu jira gaggeessaa afur qulqulluutiin caafanii hundi barreeffame kan jedhe Waaqayyo abbaa jedhemo Yesuustu jedhemo barattoota isaa jedhemo Phaawulostu jedhe Qoqqoodaa keessan kana waa beenanu. nu qoqqoode asittu qoqqoodame kakuu moofaa kakuu haarawa ergaa fi wangeelota jedhe nu naan qoode warra barreessee qoode Na dhageekaa caafanni hundinuu eenyu akkas jedhe kanumaan si nama jedhe anaa jedhe moo Phaawulostu jedhe dubbii kana kuni ka waaqarraa Phaawulos wanti mataa isaatii fudhate dun taane waan Waaqayyo himing hin sodaatin Phaawulostu jedhee jedhi maaf sodaatta mana firdi beetii jirra moo addama? Inni harka okay diidootu gartee caaffanni qulqullaa hundi gaggeessaa afur qulqulluutiin barreeffame nama gorsuufi nama dinniinuufis diidootu jedhe moo Phaawulostu jedhe moo Yesuustu jedhe moo Waaqayyo abbaa jedhe Ayya dhagaye. Caafamni hundinuu fedhaa namaatiin hin dhufne. Dhageettee? akkasin jenne Phaawulos na dhagaye kaa na dhagaye. Phaawulos haa barreessu. ani jedhi abbo sa'a maaliif akkana fixe diidoo kosi jaaladha nama Waaqayyo Oi. daqiiqaa miti gaafeefane eenyutu dubbii kana caaffanni qulqullaan hundi keewwanni waan caaffanni hundi gaggeessaa afur qulqulluutiin barreeffame kan jedhe Yesuus moo Phaawulos Kafee haa jedhu Safari haa jiru jaran dide namaatiin abadan hin jedhu win saalfata dhugaa dubbadhu jedha wangeelliin kijibin ittiin dabalin dhirrisin jedha eenyutu jedhe Eelamee dhagaa kaama Hin sagada deemee fira. Ximaatoos irraa si dubbise jedha mataa biyyaan si Ximaateosuma sana Ximaateosuma sana ammoo- eenyu jedhe Tokko Phaawulos irraa si dubbise kitaaba Phaawulos barreesse irraa si dubbise. Caafamni hundinuu fedha waaqaatiin malee fedha namaatiin hin dhufne. Waaqayyo Eenyu jedhe? garbichoota eenyu Gar- jedhe Eh? eenyu jedheen jedhe Kuni Ximaatoos fakkeenyaaf- keessa jira. fakkeenya Ximooteos san eenyu jedhe dubbii sana eenyu jedhe An akkasiin jedhaaru bare walumaa gala eenyu haa jedhu akka ammati akkana jedhe fakkeenyaaf dubbii Yesuus fakkeenya beeku Yesuus itti fufee ani dhugicha isa Waaqayyo irraa dhageen isinitti himaa jedha Yesuus itti fufee Yesuus akkana jedhe Yesuus akkana dubbate Waaqayyoon akkana jedhe barattoota isaatiin Yesuus akkana jedhe Waaqayyoon Museedhaan akkana jedhe jedha Phaawulostu gartee caafanii qulqullaa hundi afur qulqulluun barreeffama jedheemi Waaqayyo itti dubbate macaafa qulqulluu san ka barreesse Phaawulosi akkaan Wanti jedhe hin dinne baran hin dinne sani waan jedhe Isini- dubbii kana kan isini- dubbate dubbii kana kan dubbate Phaawulos moo Yesuus Phaawulostu barreesse ka dubbate eenyu Yesuus. barreessee hin jenne gurbaa akkasiin hin jenneen eenyu deebisee dubbii kana belachuu. dubbate no akkas hin jenne Deebise lachuu bare. Kan dubbate
jecha Yesuusi Phaawulos Jarana dhaggeeffadha. barreesse jedha. An yeroon sitti haasa'u kana diidaa bar uummanni jalaa ijoolleen teessan kanuma shaadaa qabattii bar diduu keessan kana. Okay. Muhammad injala eenyu barreesse Quraan? Waan siin jedhe waan siin siifin hima. Muhammad injala eenyu barreesse Quraan? Siifin hima amma maqaa baaseetiin hunda siis agarsiisa. Don't worry. Ka Okay, amma agaach. ka Muhammad Waan siin injala jedhe barreessanii waan amantaa kana takkettuma tana yoo dhiirataa takkettuma tana no jedhu. no no Eenyuutu takkatti laaka biyya kanaa naa deebisi. aboo wanta kana Muhammad deeqaa injala torbana eenyu teessifta gaafii barreesse takkata Quraan? kanarraa nan an kanarraa daayivarsii gamas nan gootu osoo kanaa unaaf hin deebisin gaafiin si afaan Bakka na dis afaanii beet ani osoo naan deebin waan ani jedhe UN wayii taatee ani quraana ati fide maaf sodaatta maaf saalfatta nangoof wangeela kan dubbii kan Phaawulostu dubbate moo Yesuus dubbate caaffanni qulqullaa'uun hundi gaggeessaa afur qulqulluutiin barreeffame kan jedhe Yesuus immoo Phaawulos. kan Phaawulos barreessee kan Yesuus dubbate. Dhageettee? Hallelujah. Akkas hin jenne. Dubbii kana kan dubbate kallattiidhaan kan dubbate dubbiin kun eenyu afaanii baate Phaawulos immoo Yesuus afaanii. Yesuus afaanii ka baate Phaawulos barreesse kitaaba Akkas hin jenne. keessatti. Akkas hin jenne. Ay ay ay. Dhiis Akkas hin jenne. Akkas hin jenne. Ustaazii kiyya, ustaazii You give kiyya. up. You can't Rat- answer right. Hin dandeessu hin danda'u jedhe deebisu. Sirri danda'a. Sirri Hin danda'a. danda'u. Okay, irra deebisi gaafadha. Okay, fakkeenyaaf amma. Okay, si na gaafadha. dhagaye. Eega amma Na waa si dhagaye. gaafadha dubbii kana eenyu deebisi si gaafadha. Keetuma callaan gaafatini. Ansi gaafataara. Muhammadi ufiin barreessineemi. Deebisi si achi Muhammad booda ofii gaafii shan barreesse. achi booda na gaafadhu. Achi booda No. na gaafadhu. Carraa si kan hin deemu Muhammad si hunta. barreessee. Muhammad si barreessee kitaaba Gaafii Quraan. gubbaan hin gaafatan akka watti barane Bakka takkaatu ciao, baratu ciao. akkanaatuma dhagaye hin Bakka ciao. dandeessu abadan Goodbye. qeenxuma takkaan bira dhuftee deem boqadhu milik deem hin dandeessu eessa deebista silaa abadan eessa deebista dubbii Phaawulosina lallabdaati dubbii Yesuus mee eessatti Yesuus jedhe barnoonni Yesuus Maatiyos Marqos Luqaas Yohaannis keessa jira malee hin jiru ergaa Phaawulos keessa yeellam